Welcome to ONN, the Oromia News Network. The ONN mission is to create the best news experience and to present Oromo and Oromia-related news as it unfolds. We deliver unparalleled perspectives across a multitude of topics, all anchored on the freedom of the Oromo people. We present all subjects with respect and dignity, without discrimination against any perspectives or ideas. We deliver accurate information because we're devoted to gaining the trust of our audience. Thank you for listening to Oromia News Network. Make sure to tune in again next time. Dr. Kadida Show. Haye, Dr. Kadida Show. Like, subscribe gochu, hindagatina. Dr. Kadida. Daawwattoota keenya kun Dr. Qadiidaa Showdha. Dr. Qadiidaa Show har'a keessummaa qabatee dhiyaateera. Keessummaan koo har'aas Dr. Tafarii Nugusee fi Dr. Hundaasaa Isheetiiti. Isin lamaanuu affeerraa Dr. Qadiidaa Show fudhattanii baga nagaan dhuftanii. Baga nagaan nu eegde atillee ijaanu affeerte baay'ee galatoomne. Baga nagaan nu eegdee hedduu si galateeffanna. Galatooma gaa mee sagantaa keenya irraa kanatti fufnaa. Sagantaa gaa akkuma beektanii oduu baay'eetu deemaa jira. Sochii baay'eetu Oromiyaa keessatti deemaa jira. Oromoon warra OPDO warra har ODP ufiin jedhan atiin deebi'anii OPDO ta'aa jiru natti fakkaata. Isaanii fi warra wayyaaniitiif warra kanaan dura nama saamaa ture, warra kanaan dura nama uummata Oromoo daraaraa turee fi ajjeechaa ture, rakkoo jirurraa kan ta'e itti gaafatamummaa fi dhiifatama godhanii fi ture uummanni Oromoo. Garuu warri OPDO kun amma itti gaafatamummaa dhiisaniitiin keessattuu seenaa Oromoo haqaa jiru. Kan akkamitti ilaaltume? Dr. Tafarii. Sila hangafarraa jalqabuudha. Hangafarraa jalqabu gaarii tureeyyuu. Tole waan kuni waan sirrii natti hin fakkaatu kuni dhugaadha. Viidiyoo yookiin ODP keessaa qaamni progressive jennu jiraa ture. Qaamni progressive ta'e kuni jechuun duraan dursee qaamni kuni ummanni gooftaan koo ummataa jedhee fedhii ummataa sana fudhatee fedhii ummataa sana iddoo tokkoon hin gaha jedhee jalqabee ture. Sochii kana jalqabee ture. Hamma tokko Oromoos waan jiran waan kaleessa jiran rakkoo kaleessa jiran sana hamma tokko irra aanee jijjiirama kana fidee ture. Kanaaf waan baay'een jijjiiramaniiru. Sirni dimokiraasii suni keessattuu iyyuu dirreen dimokiraasii sun akka bal'atu godhameera. Namni hidhaa ture gadhiifamee jira. Warri qaamni siyaasaa durii shororkeessaa jedhame gara biyyaatti akka galu godhameera. Walumaa galatti waan tokko ifa tokko dungoo wayii argaa turre. Guutumaan guututti ifuu baatus hamma tokko ittuma ifaa deema, ittuma bal'achaa deema, ittuma guddachaa deema gaafa jennu akka fakkaatutti qaamni wayii achi keessaa qaamni kana feene warra achi keessa durumaa qabu yookiin kaateetti rarra'uun jijjiirama sana kuufachiisee amma inumaayyuu qaawwa sanis duuchuu gara duraatti deebi'uu. Gara duraatti illee deebi'uu egaa irliidha deebi'an jechuun dandeenyu. Garuu wanti mul'achaa jiru kun wanta sirriin taane yookiin wanta nama hin gammachiisnetu mul'achaa jira. Keessumaayyuu uummata Oromoo fi uummata Amaaraa araarsina jechuun seenaa ta'e jechuun gocha yaraa Oromoo irratti ta'e sana ganuu kanatu mul'achaa jira. Inni kun sirrii natti hin fakkaatu. Maaliif imaanaa Oromoo sana nyaachuu ganuudha. Oromoon kan saba biraa wajjiniin araaramu miidhaa isaa sana ganamee yookiin hin jiru jedhamee otoo hin ta'in wanta akkasii sun hin jira. Dogoggorri uumameera. Garuu dogoggora kanaan booda immoo araaramuu ni dandeenya. Wajjiniin dogoggora kana akka jedhamu sana we forgive but never forget jenne
wajjin deemuu ni dandeenya. Karaa kanaan silaa kan ta'uu qabu, karaa kanaan deemuu kan qabudha. Walumaa galatti egaa ODP keessa wanti deemaa jiru waan nama gammachiisu natti hin fakkaatu. Kanuman jedhaa yaadarraa kana boodas. Dr. Rondaas. Akkuma deebisee jechaa ture dogoggorri guddaan kan ture ka'umsarraayi. Tokkoffaa namni Oromoo hin gowwoome malee dhiifama hin kennin hin gooneef OPDOdhaaf. Maal yoo jettani OPDOon ennaa TPLF aangoorra ture sana naannoo Oromoo hunda qe'ee hunda lagaa fi maaloo hunda ceesisee kan nama hiisisaa fi ajjeesisaa ture akkuma beekamu wanniidhuma OPDOdhuma. Kanaaf jaruma sanatu aangootti hafe. Fakkeenyaaf amma nama reeban torture nama godhanii poolis dhaabaatti haa ta'uuti maakalaawii. Jaruma gaaf sana ture hundi isaanii Oromoodha. Tigreen hin reebsisallee malee nama reebee yoo jiraates nama 2-3 ta'u. Ijoolleen nama mana dhaatii ba'an kan reebaman baay'eedha. Kan maqaa isaanii kaasan Oromoota baay'een isaanii. Afaan Oromoo dubbatu, dhaloota isaanii hin beekamaa jechaadha. Kanaaf jaruma sana achitti hafe. Kanaaf Oromoon hin gowwoome. Akkanatti fakkaatutti waggaa 27 aariin sun ijaarra tureef waggaa 27 sanaa amma namni biraa yoo dhufee jarri sun jijjiirraa wayii fidu waan jedhu wayii abdii wayii ofitti uume lafuma ka'een namni jechaadha. Kun immoo namni abdii egaa amantees amma fakkeenyaaf waan hin beekne tokko amana miti namni waan argee hin beekne fa'a amana maaliifini rakkoo irraa ka'etu jechuudha. Ijaa kanaaf yeroo baay'een waa'ee wanni dubbannu waa'ee OPDOnnaa dubbannu fi waa'ee Oromoonnaa dubbannu Oromoon dhiifama godheef inni jedhu sun dogoggora guddaadha. Dhiifama hin gooneef nama ajjeese nama gadi garagalchee reebaa ture. Nama dabarsee nama kenne alaabaa fuudhee alaabaa ABO fuudhee harkatti itti kennee ajjeesisee ofuma isaatiin immoo as garagalee tumee maal godhu kana asumachuma jiru jarri. Kan biraa hundeerraayyuu dogoggorri jira kan hin jedhu otoo silaa akkuma jedhan hin ceesifna biyya kanaa ceesisuutti deemna jedhani sana Abiyyi faa Lammaan faa amma immoo warra ijoolleen isaan sana deebisu laali nama haaraa hin finnee isaanuma risaayikil godhu addisuurraa alamuurraa lammaarraa xayibaarraa kan maaneejmentii namaa kanaasiif achi oofurratti tokko iddoo tokko kaasee iddoo tokko kaa'urratti egaa dirqama fudhate Dr. Abiyyi amma ammaatti nama baay'ee jijjiireera aangoorraa. Kun maal argisiisa? Rakkoon argisiisa. Maaliifin mootummaa tasgabbaa'ee hin jirre, mootummaa tasgabbii hin qabne, mootummaa kufuudhaaf reeqisu argisiisa. Kun immoo dikteetoroota naannoo addunyaa gubbaatti amaloota calaqqisaa ture kanaan dura kakaasaa turre keessaa tokko. Daddafanii nama jijjiiruu, rooppilaadhaan dhaqanii amma fakkeenyaaf Amboo dhaqee ijoollee wajjin footoo ka'uu, ijoollee immoo ijoo taate ijoollee 200 fuudhanii hidhuu har'a manadhaa jiru. Kaleessa manadhaatii baasaniit dheengadda manadhaatii baasanii kaleessa deebisanii hidhan ijoollee baay'ee. Nama opereeshinii qabu nama reebamee itti garaamsa tarsa'ee wanni jedhu. Har'a immoo Ambootti ijoolleen baatee hiriira baanaan immoo gadhiisan mucaa tokko keessa. So ijoollee ijoodha jedhamte waan kana sochoosee jara yoo aangootti fide gaafuma sana hidhan otuma nootachi jirru hidhan nama tokkollee ni hiikne. Kan biraa dogoggorri guddaan prioritiin Dr. Abiyyi kan ture Itoophiyaa Oromoo fi Itoophiyaa wal bira qabanii innaa ilaalan Oromoo toon ta'in prioritiin isaa Itoophiyaa sana fayyisuudha. Minilik, Haile Sillaasee, Mangistuu, Mallas Zeenaawii, Haile Maariyaam hundi kun waa'ee Itoophiyaa dubbachaa turanii inni kunis darbee waan Oromoo dhiiseetu waan Itoophiyaatti galee Minilik faarsuutti taa'ee jechaadha. Kan nama dhibu Itoophiyaa faarsuu qofa miti. Itoophiyaa jedhanii nama ajjeesuunu jarri sunis achumaa fufanii innis har'a nama meeqa du'e.
maqaa Itoophiyaatiin nama meeqatti hidhamaa jira. Isuma ammaa jechaadha waggaa tokko kana keessatti nama xiqqaate 2,000 du'e. Kan hidhame akkasi. Kan biraa mee TPLF fi OPDO fuudhaa ilaala. TPLF fudhattanii ilaaltan uummata isaanii wajjin jiraachuu isaanii kan sirriitti isin hubachiisu garagalanii biyya ofiitti galan. Uummannis hammateetu jara sana wajjin jiraata. Tokko isaanii dabarsanii hin kennine. OPDOni otoo amma humni biraa dhufee aangootti gale dhuguma Oromoo keessa qubachuu danda'u. Dhuguma Oromoo keessa let's say Dr. Abiy Jimma keessa qubachuu danda'a. Iddoo biraa dhiisi Jimma lafatti dhalate sana. Hiriirri yeroo 2, 3, 4, 5 kan bahe Jimmatti iddanni aangoorra dhufee jechaadha. Uummata kaka'ee illee hin beekne amma isa tuyyuu waan inni godhu sun kakaase jechaadha. Dhumarratti waan inni jechuu barbaadu Amaara kadhachuu fi isaan gammachiisuudhaaf tattaaffiin inni godhe bira darbee amma lammaan fakkeenyaaf aannolee calanqoon sobaa namatu fikshinii uumee Oromoo fi Amaara wal lolchiisuudhaaf tattaafate jedhee lammaan mataa isaatiin dheengadda ka'ee dubbachaa ture. Itoophiyaa suusnaatiin jedhu sunis addisuudha. No, lammaa dhaggeeffadhu reedoosa. Lammaatu namaa wal lolchiisuu fi aannolee jedhanii bara meeqa nurratti hojjetanii jedhe. Inni lammaan nageenya addisuu. Okay. Maaliif egaa isin biyyan jirtan ta'a malee lammaadha. Addisuun isa kaleessaa dubbattu sin. Lammaatu gadi bahee aannolee fi calanqoo uumaniitu odeessanii jedhe. Kana 100% duuban dhaabbadha waan nama jechuun. Wanni isinifan erga viidiyoosa barbaadaati waan lammaan dubbate. Dhiyoo kana torban 2-3 dura gaafa naggaadota walitti qabe sana yaadattanii naggaadota walitti qabee aannoleef calanqoo jedhanii morma muraa harma muraa fi harka muraa jedhanii kan Oromoo fi Amaara wal lolchiisan waggaa baay'ee irratti hojjetanii kan jedhe addisuun kan jedhe wanniidha waa'ee Tasfaayee Gabra'aabii fi waa'ee kitaaba Tasfaayee Gabra'aab kanayyuu akka inni tuqee isa iyyuu dhiifama gaafateera. Maal siniin jechuufini maanajarii Itoophiyaa maqaan isaa Dr. Abiy irraa kaasee poolisiin isaan dursa kennaniif Itoophiyaa isa jedhu sana akkuma Minilik, akkuma Haile Sillaasee, akkuma Tafarii Mokonnin, akkuma Mangistuu Hayilamaariyaam አንድ ሰው እስኪቀር ድረስ እንዋጋለን jedhanii isa jedhan sanadha. Kanammoo waboo waan isaan gochaa turanii fi jiran amma helikopteriin tumanitti guyyaa 3tti balleessin amma jedhanitti jeneraal isaanii bayama dhaadatutti isa kunoo meettaa jiruusa salaale jiruusa gindabaratti fi jalduu jirutti itti duulaa akka jiran kun egaa Oromoo ta'aniitu maqaa Oromootiin aangootti baanii Oromoon dhiigee 5,000 7,000 du'e aangootti ol baaseet har'a garagalanii karaa tokko gubboo kennanii ijoollee adda adda bittimsu. Karaa tokko Amboo yeroo 2-3 dhabu. Amma immoo Amaara fidanii Amboorra kaa'anii Wallootti nama ajjeesaa nama torban dhiigni hin qoorre. Torban darbe nama ajjeesaa nama ture Ambootti fidanii wanni jira miti lafa qabsooti jedhame hundee qabsooti jedhame sana busheessuudhaaf taabjessuudhaaf kana godhan jechaadha. Kanaaf walumaa galatti jalqabaa hamma har'aatti wanti hojjetame farra mootummoonni amma darban hundi isaanii Minilikii kaasee amma ammaatti hojjetan walitti ida'anii isa kanatu caala waggaa tokko keessatti kan hojjetan. Rundaas dhiifama asirratti waan tokko wanti sirreeffama. Warra nama miidhaa turanii keessa caalan Oromoo otoo hin ta'in warra wayyaaniiti. Fakkeenyaaf ani gama waan narra ga'een sitti hima. Waan narra ga'e keessaa tokko akkuma hiriirri suni yookiin mormiin suni jalqabeeni biirootti waamee shugguxii baasee kan sodaachise hoogganaa olaanaa OPDO'ti. Hoogganaa olaanaa OPDO'ti. Oromoodha namni sun. Kanaaf namni suni haga ammaa achuma jira natti fakkaata. Lammaffaa hidhameen ture ganna keessa jechuudha. Yeroon hidhame torchi nu godhanii ture. Warri torchi nu godhe warri afaan muuziqaa afaan Tigree banatee dhaggeeffachaa ture jara. Inumaayyuu Oromoon lamaan tokko achi keessaa hedduu nu gargaaran. Duruma bakka dhoksaadhaan nu hidhanii namni achi keessaa eenyu akka taanee fi eessatti hidhamnee akka jirru baasee dhoksaadhaan nu gargaare nama Oromooti.
Garuu waan ati dubbatte suni Oromiifa dubbatteeti miti waan hojjechaa turte sun waan saaxila si baasee diinatti si kenne warri jarri afaan hin dhaga'ani miti. Ani inni jechaa ture Oromoon torcharii si godheetu hin ta'in Tigireetti si kennee Tigiree wajjinan sirkucha Oromoo hundaanuu baa ture. Waan ati gootu, waan si saaxilu, waan si jala deemee sarveelaansii hojjetu Oromoodhuma tureedha. Oromoon otoo isaanitti himuu baatanii isaan waan ati jettu hin dhagahani. Rakkoon jiru koo kana argitee isaanii Tigiree caala warra Oromoo aangoo qabudha. Oromoo hanubaa ture kun dhugaa jedhudha. Kan afaan danda'us jira bara. Anaa galeera. Alagaa ta'ee afaan danda'u jira. Ni dhugaadha. Maqaa keessa kan Oromoo natti midachaasaadha miti. Qalbeessa. Qalbeessa. Eelamee waa tokkoon sitti hima. Gooxinnaa baat waan jedhan tokko yaadatta nama shansha wal irratti ijaaranii anda laamist kan jedhan. Yaadattaa miti? Tole. Caasaa sana keessatti lafati dhalatte yookiin carratti haa ta'u yookiin immoo yaaballootti Tigreen tokko dhaqee maatii tokko keessa seeneetu gooxinnaa baatiidhaan ijaaree uffatee halakee boruu halakee jirmoo akkana jedhee immoo gujii dhaqee akkasitti kan nama keenya funaanee ajjeesee miti. Tigreenii maal godhaa gaara taa'ee ajajaa malee qeerraa kaasee siin jedha qeerraa caasaa gooxinnaa baat jedhanii fi andi laammis jedhamu sana keessa maatii keessaa kan wal gurguraa ture Oromoodha. Oromoon sun immoo OPDOdha. Nama miliyoonii kitila 6 qabnaa kan jedhan isaan. Har'as taanaan jara sana keessaa amma Tigree xiqqoo 2-3 arfan tokko hidhaniiru isaanuyyuu yoo nagadhiisaniiru ta'a. For your information isumarraa kana Geetaachoo Asaffaa wajjiniin akka gaariitti hariiroo gaarii akka qabanii fi akka wajjin hojjechaa jiran gara fuulduraatti akka ifa baasaniidhaan kan dhagaa jiru. Walumaa galatti inni soba ta'uu ni danda'a. Haa ta'uuti dakaa kaasee daandii irra taa'ee kan basaasu Tigree ta'uu hin danda'u. Let's say Ambo Jaambee kufan sitti hima yookiin magaala Gudar. Magaala Gudar maraatas fakkaatee haa ta'u, mana bunaas hojjetee haa ta'u, qote bulaa jidduus haa ta'u, qabalee keessas hojjetee haa ta'u, nama kan basaasee dabarsee kennaa jiruu fi ture Tigreedha. Tigreetu Gudar. Sagantaan biraatti haa dabarru. Inni ifatti jira kana mee amma meeyyoo yaadan ani barbaadu nama wayii dubbate kaleessa Isqeel Gabbisaa waggaa dubbatu maal jedhee seetee waan ani jechuu barbaadan dubbateef ani irra deebi'a. Warri amma OPDO biyya bulchina keessattuu federaalii mootummaa Itoophiyaa sun bulchina jedhanii Oromiyaa otoo bulchuu hin dandahin rakkoo Oromiyaa keessa jiru otoon hiikiin otoo Oromiyaan wareeramaa jirtu federaala bulchuu danda'amaa jedhe. Federaala bulchuu danda'u otoo nageenya mana kee keessaa otoo ibiddan dhaamsiin ollaa bira deemteetiin ibidda dhaamsuu dandeessaa. Mana kee otoo ibiddan dhaamsiin otoo mucaan kee gubatu otoo horiin kee gubatu hankee sun dhiifteetiin qoyqoy hankoo gubatu ittan deebi'a jettee ollaa manaarraa ibidda dhaamsuu dandeessaa. Seeruma life saving illee yoggaa jedhan yoo fly gootu miti plane yoggaa gootan oksijinii illee waan tokko illee yoggaa gootan ijoollee keessanirraallee otoo hin kaa'in dura ofii keessanirraa kaawwadhaa isiniin jedhu. Maaliif nama gargaaruu hin dandeessu ati ofii kee of dandeesse malee ofii kee of fayyaa taate malee. Kanaafuu amma garuu waan godhamaa jiru Oromiyaan gubachaa jirti. Oromiyaan dhiigaa jirti. Oromiyaan lafti ishii fudhatamaa jira. Garuu ishii sun dhiisaniitiin kan ollaa fayyifna rakkoo ollaa jiru keessa hiiknaa jechuun kun eessaan nu ga'uu danda'a Tafari? Hayyee dhugaadha waan kun baay'ee yaaddoo kan namatti uumuudha. Yaaddoo kan namatti uumu hunda caala rakkoo ollaa qofaa miti. Rakkoo ollaa wajjin hin qabnu qofa otoo hin ta'in walumaa galatti rakkoon Oromiyaa keessatti deddeebi'ee deemaa jiru kun uummata inumaayyuu gara fincilaatti deemee waanuma hundumaayyuu jechuun wantuma abdannu hundumaayyuu abdii borii kana hunda dukkaneessuu danda'a jedheetiin yaadaani. Kanaaf egaa akka dogoggoraatti wanti ani ilaalu
ollaa wajjin walitti dhufeenya godhan kana otoo hin ta'in duraan dursee jijjiirama ofuma keessatti fidan kuni sirrii natti hin fakkaatu. Fakkeenyaaf amma obbo Lammaa fi adde obbo sirreessuudhaaf walii galtee warra ollaa wajjin warra Habashaa wajjin godhamu kan jibboon jiru. Barbaachisaadhas nuti sin barbaanne. Garuu kan gaaffiin anis gaafadhu osoo hin ta'in mana kee otoo ibiddi si keessa jiru, ibiddi otoo si gubaa jiru, mana kee sunirraa ibidda toon dhaamsiini dhaqxee ollaarraa ibidda dhaamsu, ollaa wajjin haasa'uun maaliif barbaachiseedha. Dura mana keerraa ibidda dhaamsite booda ollaa wajjin walii galtee gochuun baay'ee barbaachisaadha. Inni dogoggora sana gochuun qabanii ture. Duraan dursee egaa ummatuma ofiiyyuu qabatanii duraan dursee sii galee yoo gaggeessaa taatu ati warri gaggeessadha ofiin jedhan kuni tokko ummata Oromoo mataa isaatiin beekuu qabu. Ummanni Oromoo eenyunni seenaa akkamii qaba, madaa akkamii qaba, naareetiivii akkamii qaba. Hanqinni isaa eessa, ciminni isaa eessa, akkam goonee eessaa kaasnee eessa geessina kan jedhu kana qabaachuu qabu. Jalqabaa jechuudha. Kana erga ofii isaanii akka nama tokkotti akka gaggeessaa tokkotti kana erga hidhataniin booda ummata bira ga'anii ummata bira immoo ummataanii ilaa ummata Oromoo nuti akkas turre seenaa akkasii qabna. Dogoggora akkasii qabna, cimina akkasii qabna, laafina akkasii qabna. Yoo karaa kanaan deemne, yoo akkasitti wal taane wajjin dhaabanne iddoo akkasii geenyaa jedhanii ummata amansiisu. Ummatuma silaa namni akkasii kuni duraan dursee namni amanee achi kaate. Liidar jechuun foolowarii nama qabudha. Foolowarii jechuun immoo gaggeessan tokko yoo nama isa hordofu hin qabaatin, yoo yeroo dubbate, yoo hin dhagaamin, yeroo hojjate kan namni isa wajjin yoo hin hojjatin liidarii miti. Amma isaan callisaniituma namni kun gaariidha jedhanii dhaqee achirra jedhanii liidarii pozishinii sana kennuufi namni suni egaa fudhatama yookiin dhageettee agarsiisan hin qabu hojii gahaa hin hojjetu. Kanaaf amma akkuma ati jetteeyyuu hojii manaa Oromiyaa keessa jiru rakkoowwan Oromiyaa keessa jiran kana otoo furmaatan kennini ollaa dhaqanii ollaa affeeruu dhaqan. Affeeruun sun rakkoo miti jettee atis rakkoo miti garuu dursa manaa kennanii mana qulqulleeffatanii mana tasgabbeeffataniiti silaa kan ollaatti ce'an. Ollaatti immoo gaafa ceetu ani kanan fakkaadha, ani kanan fedha, isinoo maal feetu akkamitti wajjin deemuu dandeenyadha. Malee ani akkasii miti jechuun kaabbaa ofii keeti kan sin ibsine isaan sossobachuu isaan shilachuu jecha seenaa kee haaltee seenaa kee galtee madaa kee yookiin godaannisa kee haguugdee akka waan tokkoyyuu hin uumaminitti rakkoon tokkoyyuu sirra hin ga'initti qaamni biraa qofti ummata lamaan kana walitti buusudha hojjate on reality garuu wanti seenan akkasii sun akka hin jirre seenan harma muraa harka muraa seenan calanqoo seenan aanolee sun akka hin jirreetti dhiyeessuun kuni waan dogoggora guddaa natti fakkaata. Egaa isa wajjiniin wanti kaasuu barbaade ibsa. Dhimmuma OPDO keessatti yookiin ODP keessa jiru kanaadha. Akkan jedhe duraan dursee liidarii jechuun foolowarii nama qabu jedheen jira. Namni nama dubbatee dhaga'utu liidarii ta'a. Namni akkasii sun immoo silaa amma bahee kan jiru obbo Lammaa Magarsaati. Obbo Lammaa Magarsaa yeroo kanatti yeroo waan hundiyyuu teensi ta'e waan hundiyyuu teenshinii irra jiru kanatti obbo Lammaa fi Xaayibaa iddoo sana kaasuu hin qabanii ture. Isaan deeggaranii Abiyyi wajjin iyyuu ta'anii duraan dursee tasgabbii Oromiyaa keessaa fiduu qabu ture. Rakkoo daangaa amma jiru kana furmaata laachuu qabu ture. Isuma wajjiniin immoo maali qabaachuu qabu mul'ata egeree. Ummanni Oromoo ila har'a as jirta boruu iddoo kana geessa kan jedhu warra geggeessitoota kanarraa ummanni dhaga'uu barbaadaa ture.
Kanaan boodadha silaa kan yeroo tasgabbiin uumamee sadarkaa biraatti ceesisuu kan danda'amu ture. Amma sana otoon godhini sababa nutti nimne maaliif akka isaanii maaliif akka achirraa kaasanii hanqinni nutti nimne federaala cimsina jedhanii duraan dursee gaafa lammaan faa dhufanii Dr. Abiy faa ministeera turan federaala naannoon cimuu qaba jenneen naannoo cimsuudha gadi finnee jedhan. Yeroo san naannoo cimsuun barbaachise amma immoo federaala cimsuun maaliif akka barbaachise naan galuudha. Hunduma caala immoo gaarii kan ta'u federaalizimii gaariin mootummaan federaalaa laafaa mootummaan naannoo ciccimoo yoo ta'anidha. Mootummaa federaalaa foreign affairs irratti currency irratti defense qofa irratti murteessitee aangoowwan hafe hunda naannoodhaa gaafa kennite naannoo ummanni bal'aan yookiin ummanni walumaa galatti ummanni federaalaa waan jedhamu hin jiru. Ummata naannoo keessa jirutu jira. Ummata naannoo sana tajaajila gahaa yoo kenniteette akkuma jenne iyyuu iddoo mijataa waan gaarii ummata sanii uumte yoo itti rakkoo sanaaf furmaata kennuu ni dandeessaa ture. Sana otoon godhin isaan assaayimentii biraatti darbanii kun immoo baakfaayirii fidamu. Galatoomi. Dr. Rundaasaa. Karaarraa baay'ee ennaa hunda kan maqnu akkuma duratti tuttuqe ka'umsi jaraa Itoophiyaa waan jedhu irraa ka'e Oromoo waan jedhu irraa hin kaane. Ammas lammaa kaasan jedhani lammaan ka'ee achitti hafee in fact ka'umsa gaarii maal yoo jettee akka lammaatti namni komadii taphatee Oromoo gowwoomse amma ammaatti hin jiru. Kanaaf namni keenya lammaa afaan dammaa jedha. Gurbichi nama bakkeessaa bu'e vaayis jedhamee ennaa dubbatullee irraa mi'aawu akka sanaatti babbareechee mi'eessee gooftaan keenya Oromoodhaa gooftaan keenya uummata keenya jechuu hin dandeenye inni kun. Ganaa dhaqeetuyyuu har'a bakkeerra ka'aniitu aangoorra ka'aniit ganamasaa eessa dhaqe Dambidolloo deeme. Achi dhaqee immoo maqaa Qees Guddinaa Tumsaa fi Baaroo Tumsaa kaaseetu dubbata. Argitee ennaa duubatti deebitee ilaaltu garuu Shimallis mataan isaa'u qeerroon baduu qaba jedheennaa ijoolleen kakaate sana nama baay'ee walii gadi kaatee qeerroo balleessuudhaaf tattaafachaa ture. So nama keenya dhaqanii ooma waan namni barbaadutti himuudhaan waan gowwoomsuu danda'anitti fakkaata. Lammaa waggaa tokkoof nama gowwoomseera. Baay'ee gowwoomseera. Amma nachi ka'uun bakkeen sun bakkee sobaa akka ta'e OPDO keessattis waliigalteen akka hin jirre waan inni ka'eefis immoo ijaa Dr. Abiy wajjin wal jaalatu otoo hin ta'in gurmuu achi keessatti uumame sana meddeeshii federaalizimii sana cimsee qabachuu warra danda'u kana bittimsee jechaadha. Inni amma aangootti vice president kan ta'es ani egaa akkuma beektu akkuma kantiibaa isa magaalaa vaayisii shoomuu hin danda'a fakkaata. Isa kaan immoo namni filuun ijaarra tureef achi kaa'e. So arrangementiin kun nama gowwoomsuudhaan qaxxaamuraan itti deemuudhaan harruma shi'arraa isa boruu miti isa fitaanii miti isa waggaa 10 miti harruma nama gowwoomsuudhaan lama buluu barbaadu. Walumaa galatti garuu gowwoomsaawwan amma ammaatti jiru yoo argine idduma jarri kun aangootti dhufanii ka'anii waan isaan jedhanii fi waan isaan godhan adda. Fakkeenyaaf afaan Oromoo maal ta'a? Afaan federaalaa ta'a. Daangaan Finfinnee hin beekamu. Maalootu maal ta'a? Achi keessa waan tokko waan Oromoon gaafachaa ture tokko hin goone. Dursa isaan tarkaanfii kan fudhatan nama hidhuudha. Otum dubbattanii namootiin ijoollee ciccimoo jedhan in fact baay'ee kan amma baay'ee nama dinqu wanni Dr. Abiy faa istiraatejii hamaa kan inni qarqaaramee Oromootti hin taabjesse keessaa inni guddaan ijoollee silaa cimoodha jedhan mana hidhaatiin hiikne durumayyuu nama baay'ee gadhiisanii filanii Oromoo hin dhiisan achitti ijoollee ciccimoo mataa qaban biyya sochoosuu kan danda'an hin dhiisan warra dogoggora qaallittii fi wanni keessaa bahee immoo deebisaniitti hidhan argitanii achi keessaa immoo nama meddee maqaan beekamu haa ta'u garuu mana dhiibbaa hin qabne ijoollee walitti fiduu hin dandeenye deebisanii hidhan. Maal argitu achirraa bu'aasaa kan isaan Dr. Abiy faa argatan ennaa namni Jimmatti bahu inni Arsii callisee ta'a. Ennaa inni Arsiitti inni tokko bahu
inni amboo callisee ta'a. Isas immoo istiraatejii guddaan kan isaan itti taphatan keessaa tokko gaafa ABO'n galu namooti itti makamanii OPDO keessaa itti makamanii waan simannoo sana qindeessan fakkaatanii ennaa mul'atan warri silaa reebamanii hidhamanii turan hin dallanan keessaa naannoo ambootti. Dallananii edaa kun maaloodha naannoodha ganda jedhanii ennaa odeessuu jalqaban basaasni Dr. Abiyyi faa maal goote oduu sana fudhatanii dafanii ijoollee amboo ofitti qabaniit isa gara lixaammoo akka diinaa godhaniit karaa biraammoo warra Beenishaangulii fi wanni itti kaasanii rukuchiisanii itti marsanii akkas godhan. Nama keenya baay'ee informationii odeeffannoo argatan irra dhaabbatanii nama keenya bittimsuu irratti waggaa tokko caala hojjetan jechaadha. So deemee gara miingaa yoo jettan kufaatii Mangistuu Hayilamaariyaam hin dhufaa Tigreen kana keessa akkamitti akka jabaatte yoo argitan baay'ee nama dhibaa. Isa isaan immoo Amaaratti heerumuudha akkanatti of akka tokko mirqaananii rakkoo guddaa keessa amma seenaa jiran Tigree isolate gochuudhaaf. Egaa sanannaa argitan immoo Eertiraanis baawundarii isaa cufate amma akkan dhaga'utti karaa 4 lammata Itoophiyaa wajjiniin wal keessa yaa'uun dhaabbata akkuma duriitti deebi'an jecha. Gara Oromootti ennaa dhufan immoo Oromoon har'aa jalqabee jara kana lammata hin gowwoomnu salphanne irra jechaa jira. Dhumarratti wanni jechuu barbaadu amma isa Ambootti nama baasan namicha fidanii bullukkootti uffisanii ennaa jedhan namni Amboo tokko bahee hin siman. Poolisiidha fidanii nama iddoo biraatii fidanii jaarsa eebbisullee iddoo biraatii fidan jala qopheessanii jecha. Istiraatejin kun yeroo Oromoo in laaffisa ta'a malee naannoodhuma Amboollee edaa jarri nu sobdii akka jedhu itti kakaasa jechaadha. Waa'ee isa qalbeessaan jedhu kanatti ennaa as deeminu haa balu achii kaasanii as kaa'u mee seenaa tokkoon sinitti hima. Wanni kun bara 1530 keessatti ta'e. Henry VIII liidarii yookiin immoo gaggeessaa nugusaa biyya Ingiliziiti. Henry jedhama, Henry 8ffaa jedhama. Maal godhaa gaannaa sana kaatolikitu iyyuu bulchaa yoo tokkicha fuutaniitii kun dandeessu. Akka seera kaatolikitti chaaptarii 20 natti fakkaata waan ta'e Old Testamentii keessatti jira. Dubartii hiikuu iyyaan dandeenye maal godhaa morma mura. Morma muree kan biraa fuudha. Garuu kan nama dhibumaa inni dubartii ishiin lammaffaa qophooftee itoo ishiin sun morma muramtee argitu ishiin kun immoo dhaqxeetti seenti. Ishiis morma mura. Akkasitti nadheen dubartii 8 fuudhe Henry VIII. Yoo barbaade akkas godheetu booda walfaanaa'u Church of England isatu uummate maaliifin kaatolikiin seerri kaatolikii sun akka inni akka barbaadetti fuudhee hin hiikne ijaa dhoowwuuf jechaadha. Kana maaliifan sinii kaasee amma innaa Xayyibaa fakkeenyaaf achi kaasee gorsituu go jedhee achi kaa'u. Gurbaasa gorsituu isaa immoo Shimallis isa jedhan hiriyaasa fuudhee immoo Vice Chairman Oromiyaa jedhee achi kaawwatu. Isaan kaan morma muraa inni kaan immoo dafeetitti seena akkuma dubartoota Henry VIII kana jechaadha. Henry 8ffaa. So kanarraa morma muraa tokko immoo hin qophaa'a. Kanarraa morma muraa tokko hin qophaa'a malee amma lamaan iddoon inni taa'ee loojistiksiidhuma xiyyitii bituu fi gurguruu yoo ta'e yookiin immoo mi'a fichisiisuurraa ala kan ta'e jeneraalota ajajuu hin danda'u. Iddoon taa'ee jechaadha. Galata Waaqaa garuu isaanuu baga walitti galagalanii cubbuuni naannoftee ima nama qaqqabdi. Hin bultii oolti malee. Galatooma mee amma waa'ee amma warra muudamanii kan egaa suftanii gaaffiin isinii qaba. Amma Addisuu fi Shimallis aangoorra turuwaa jennu amma muudamaniiru. Tokkummaa Itoophiyaa kana jabeessuudhaaf namni rakkoo qabu waan jiru natti hin fakkaatu. Uummanni walii galee wal kabajee aadaa walii kabajee wajjin jiraate rakkoon hin jiru. Garuu amma isaan gochaa jiran Itoophiyaa ishii kaleessaa deebisuudhaaf irratti hojjechaa jiru fakkaata. Itoophiyaa ishii uummata Oromoo hacuucu seenaa kaleessaa diiganii seenaa kaleessaa gananii Oromoon maal gochuutu irra jira? Tafarii.
Ela iddoo kanatti duraan dursee ani Mee walitti dabaleen itti si walitti wajjuma naa deebiftu. Kana rakkoo kana hiikuudhaaf yan jedhan jiru. Akkamitti ilaaltu isa rakkoo kana hiikuudhaaf paartilee OPDO keessa sabboontonni keessa jiru. Kun dhugaadha. Akkasumas KFC keessa akkasumas ABO kun sadan paartilee OPDO keessa warri sabboontuu ta'an amma addaan cituudhaaf jiru jedhu. Isaaniif KFO fi ABO walitti makamanii tokkummaa Oromoo jabeessanii biyya isaanii fudhachuu turre jira kan jedhanii morman jiru yeroo ammaa kana. Kana wajjin walitti qabanii akkamitti ilaaltu? Baay'ee gaariidha. Duraan dursee iddoo kanatti akka kootti akka natti mul'atutti hunduma dura uummata tasgabbeessuu dursa natti fakkaata. Yeroo protestii kana fakkeenyaaf qorannoo godhameerra qorannoo saayikoolojii godhame tokkoon isinitti hima. Baayoloojii saayikoolojiis egaa qorannoon kun atileetota irratti gaggeeffame. Atileetonni gaafa fiiganii mo'achuudhaa ta'anii injifannoon sun yoo itti dhaga'amu testosterooniin isaanii hin dabalaa. Hin dabalaa erga mo'ataniin boodas ammaawuntiin isaa sun qaama isaanii keessa akkasumatti tura hanga yeroo gabaabatti jedhamu. Kanaaf yeroo protestiin yookiin mormiin kombaatii qaba, walitti bu'iinsa qaba. Egaa waan adda addaa dabalamee naareetiiviin adda addaa kuni nama kakaaseet akka baay'ee mormanii fi hadheeffatanii akka morman. Fakkeenyaaf karaatti ba'anii gaafa dhagaa darbatan sanii du'uu akka danda'an otoo beekaniyyuu yoon du'elsaa du'uu rasaasni na rukutus ani wareegamaa uummata kootiif wareegamaa jedhanii deemu. Egaa kana keessaa erga waan kana wajjiniin qabsoo waliinii geggeessanii qaama sana lafaan dhaaniin booda yeroo ittaanutti ummata jidduutti tokko ummatuma kaka'e saniyyuu miira kaka'e saniyyuu qabbaneessuu barbaachisa. Qabbaneessuu sana irratti hojjechuu qabu. Erga kan ofii qabbaneessaniin booda isa kan ofii san yeroo qabbaneessan inni duraa miidhaa ga'ee san adda baasanii durii jalqabee haga ammaa miidhaa ga'ee san adda baasanii achiin booda miidhaan akkasii kun ga'eera miidhaa kana hundaa kan balleesse nuyi dhiifamaa jedhanii araara uumuu jechuudha saba jidduutti. Warri balleessas balleesseera warri immoo otoo beekinis otoo beekuu balleessan hundi isaanii araaran. Homaa gochuu hin dandeessu. Namni obboleessa kee ajjeesee deebistee obboleessa kee ajjeestu. Gumaanis haa ta'u, araaranis haa ta'u, hin fixatta waan sanaa jechuudha. Amma Afrikaa kibbaa keessatti sanaadha kan godhan. Maandeellaan gaafa hidhaadhaa bahu jalqabarraa tokko Maandeellaan haa bahu ture. Lammaffaa immoo Maandeellaan gaafa bahu uummanni yeroo sanatti adii fi gurraachi mataa isaan gosa gara garaatiin wal qoodee baay'ee wal fixuudhaaf akka ka'etti ture. Even yaadatti yoo ta'e Winnie Mandela wajjiniin kan Mandelaan wal lolaa turan Winnie egaa warra nu miidhaa ture kana warra rakkoo guddaa nurraan ga'aa ture kan nutis adabuu qabna. Uummanni mataa isaatiin revenge irratti fudhachuu qaba. Haaloo irratti ba'uu qaba jechaa turte. Haaloon nun barbaachisu jedhee hundaa tasgabbeesse ummata koo jedhe ummata koo ilaa amma ani geggeessaa keessanii yeroo kanatti na dhaga'uu qabdu anaaf jettanii ofiif jettanii qabsooftaniirtu amma yeroo nuti kaardii fudhannee kaardii keenyaan waan barbaanne gochuu dandeenyu kan barbaanne filachuu kan barbaanne ari'uu dandeenyu jedhee waggaa 4 keessatti tasgabbeesse waggaa 4ffaa irratti filannoon geggeeffame yeroo tokkoof yeroo dhumaatii sirna apartaayidii sana geggeessanii jechuudha. Achi sirna apartaayidii erga geggeessaniin booda wanti qorame maalidha? Tokko falaasama isaanii ubuntuutti deebi'anii ubuntuu sana gabbisuudhaan ubuntuu keessaa namummaa akka afaan Oromootti namummaa kana kaasuun komishinii araaraa fi dhugaaf araaraa jedhan. Komishinii dhugaaf araaraa hundeessanii komishiniin sun Alaa tafarii sirreessa jirratti. Kanatti jette garuu Nelson Mandelaan waggaa hojjechaa ture.
rakkoo apartheidiin uummata irratti godhaa ture sun ittiin fufne. Hubaatiin apartheidiin uummata South Africa irratti godhamu sun completely reverse ta'e dhaabbatee ture. Inni nama cuucan seera malee nama hidhan seera malee nama ajjeesan akka barbaadanitti hojjaa irratti godhanii hojjaa irra baasan sun dhaabbatee ture. Oromiyaa keessatti kun hin dhaabbanne. The only thing an ta'ame namni akka barbaadetti dubbachuu danda'a. Kun dhugaa yeroo ammaa kana. Akka barbaadetti sodaa malee waan barbaade jechuu danda'a. Jijjiiramni jiru jechaadha. Waan dhugaatti mul'atu jechaadha. Miidiyaan firiidamii qaba. Garuu uummanni Oromoo hidhamuunsaa hin hafne. Uummanni Oromoo hojjaarraa ari'amuunsaa hin hafne. Afaan Oromoo afaan Finfinneellee hin taane an federaaliyaa turu. Oromiyaan Finfinnee irraa carraa qabuuf carraa miti. Finfinneen Oromiyaa jalatti bulti. Oromiyaa keessa jirti. Oromiyaa jala ta'uu irra jirti. Woy immoo carraa argattoon jedhamu sun woy bishaan qabu sun bishaan sun itti gurgurachuu, elektiriikii qabu itti gurgurachuu tokko hin godhamne. South Africa wajjin walaa fakkaatu dhiifatama godhuun sun wal fakkaata. Garuu hojjaadhaan hoggaa ilaallamu is the opposite. Waliin fakkaatu. Waan waliin fakkaanne waliin fakkeessuun nurra hin jiru. Waan kana kanan kaasu bare akka hanqinaatti. Fakkeenyaaf amma komishinii dhugaaf araaraa kana nu bira hin jiru. Badii ga'e namumti qoratee qaamni qoratee badiin kun ga'eera. Abalu iddoo kanatti du'e. Abalu iddoo kanatti ajjeefame. Kan jedhu hin jiru. Dhimmi Nadhii Gammadaa nama meeqa wal lolchiisaa ture. Nama meeqa walitti buusaa ture. Wanti beeknu hin jiru amma iddoo kanatti ajjeefame iddoo kanatti awwaalame jedhanii. Kana otoo qaamni dhugaa fi araaraa tokko jiraate kana hunda qorateeti sana booda nagaa buusaa ture. Dhimma Aanolee dhimma Calanqoo furmaata argachuu qabaa ture kunisila. Qaamni tokko qoratee yeroo sanitti nama hagasiitu du'e nama hagasiitu mormi harki muramee harki muramee jedhanii adda baasanii Calanqootti nama hagasiitu du'e iddoo kanatti jedhanii kana hundumaayyuu seenaa ila yara walitti akka heera mootummaa yeroo tokko heera mootummaa walitti bu'aa jiru jarri kun. Heerri mootummaa jalqabarra maal jedha? Seenaa keenya gadheedha. Seenaa gadhee qabna jechuudha. Walitti dhufeenya gaariin turre. Seenaa keenya gadhee walitti dhufeenya gaarii hin taane san dhiisnee waan haaratti ceenaa kan jedhu. Amma kan dhabne qaama waan haaratti nu ceesisu kanaadha. Kana hunda golobee rakkoo ati amma jettu kanas amma fakkeenyaaf nama hidhuu dhugaadha. Namoota baay'een hidhamaniiru. Hiriyyoonni koo ani beeku hidhamanii jiru. Nama hidhuu san dhiisanii nama dararuu dhiisanii rakkoowwan idduma asii achi jiru kana furmaata kennanii furmaata kanarraa immoo walitti dhufanii waliin uummanni yookiin saboonni garaagaraa kun waliin mari'atanii egeree isaaniirratti akka murteessan gochuun otoo danda'amu isa dhiisanii hojii biraa hojii hin fakkaannes hin fudhatamne hojjechuun kun waan eessanuu nama hin geenye jedhee yaadaanii qeeqeesi amma warra aangoorra jiran kana kanaafan qeeqa hojii hojjechuu malan hin hojjenne hojii biraati kan hojjechuu Amaara Oromoo walitti fiduun hin dhaqqabama. Hunduma caalammoo seenaa ofii ganuun barbaachisaa miti. Maaliif iyyuu ta'e. Wanti dursanii hojjetamuu qabanis gaafiin uummata Oromoo fakkeenyaaf gaafiin ati kaaste kun dhimmi afaan Oromoo afaan federaalaa gochuun hunduma fayyada. Oromoo qofa otoo hin ta'in Amaara, Tigree, Sumaalee, Guraagee hunduma fayyada. Maaliif Oromiyaan jidduu keessatti istiraatejik pilees irra jirti hunduyyuu benefitii achirraa argatu otoo beekani. Lammaffaa dhimma Finfinnees dafanii furmaata itti gochuu otoo qabanuu lafarra butuuni boruuf dabarsuuni haada morma ofiititti godhatanii ittiin deemudha. Kanaaf waan hafame Dr. Hundaasan ta'u. Mee waa tokko jedha. Dursa dubbii social partnership jechuun Amaara, Oromoo, Tigree, Walaayittaa, Oromoo fi uummata kaan partnershipii dhugaa walitti fiduudhaa fi mootummaan achi keessa galuu irra hin jiraatu.
ofuma isaaniitiif waliin ta'anii kanana wali jira miti kanan barbaada kanana godhi dirreen yoo bal'aa ta'e dirreen yoo uumame wanni sanatti dhufu jechaadha. Amma karaa tokko rakkoon kan jiru maanni concessionalismiin biyya sana keessatti hin guddanne consensus ijaaruun hin guddanne. Amma baaldaraas waan jedhan faayinaa argitan lafuma ka'anii nutu biyya bulcha maaloo jedhan jarri kun concessionii himuu hin beekan jechaadha. Mootummaa jiru sanayyuu haalanii ofuma isaaniitii ofennaa of muudan biyya akka jeequ na jeeqan argitu jechaadha karaa tokko. Dimokiraasiidha immoo jedhee egaa jara sana yoo hidhes immoo boru iyyanii ittu biyya bulbulanii wanni jechuudhaaf kana godhu. Karaa biraa proportional election systemii wayituyyuu dhufaa. Inni election systemiin sun immoo yoo dhufe multi party systemii wayii uuma. Inni immoo in turn multi party coalitionii wayii uuma. Maaliifin yoo akkuma beektan egaa filannootti otoo deemame warri dhimma tokko qabaatanii lakki kottu walii tumsineetuyyuu sagalee tokko arganna gara jedhutti deemu jecha. Duratti tuqxee turte Dr. Ibsa. Eenyuun paartiiwwan Oromoo kana tuqxee turte. Amma arrangementii ennaa argitu otoo wanni sun dirreen sun banaa ijaa hin taane inni kaan callisee taa'a. Inni kaan immoo Oromoo maal ishiin aba'oo qaachaa maaloo jedhaniitu namni lamaffaa dhufee walii mallatteessaa jechaadha. Suphaadhuma isa kanaan dura waggaa 27 keessa darbine sana. Egaa karaa biraa immoo karaa OPDO moonnaa ilaaltu meentaalitiin jiru maalinni in general there is no absence of winner take all. Namni mo'ate hundumaa fudhata. Otoo sun jiraachuu baate meentaalitiin sun otoo jiraachuu baate jira miti lions share isa jedhan. Leenci yoo mo'ate foon ofuma isaatiif nyaata. Nama biraa wajjin hin qooddatu. Amma biyya sana keessatti maaltu ta'a? Dargiinis ennaa aangootti dhufe anatu mo'atee jedheetuyyuu abbaa biyyaa beekaa hayyuu sooshaalistiin isaan malee cunqurfamaadha isaan malee namni akkan dhaabbanne of godhanii isa kaan qashibbiridhaan ajjeesaa turan. Amma yaappaa ma'isoon qanyi mangadanyaa yaappaa maal ishii waan ta'e maqaa qabdi natti fakkaata akkasiin lafarraa fixaa turan. So maal argitu gara proportional election systemiitti deemanii achirra multi party systemii uumanii multi partiin sun immoo nama dhimma tokkoo fi fedhii tokko qabu walitti fidee inni baay'ate kun cuunfamee paartii lamatti akka Ameerikaa kan lamatti galuu hin dandeenye maaliif hin dirreen isaa banaa miti. So maal godhanii isaan kun amma afaaniin hin dubbatu paartiin lama nu ga'aa jiru. And yet nama let's say Colonel Gammachuu Ayyaana. Maal godheetu hidhame guyyaa 28 itti gaafatu guyyaan akkuma zamana wanni fa'achaadha wayyaanee fa'a. Guyyaan mana murtee geessanii irratti ragaan qabanii namichi waan balleessine irratti ragaa gaafatu manadhaa teessisu. Egaa laalame fakkiidhuma afaan Koloneel Gammachuu maqaa dha'e malee kan hundumaa hin jiraga. So akkamittiyyuu ideoloojiin iddoo namni mo'ate ennaa hundaa waan hundaa hin beekaa. Ennaa jedhan addisuu fa'aa argattachaadha. Nama akka addisuu gadi bahee nyaata taaltanaalindee nuti wallolleerra Oromoo famaarru wallolaniiru mana farsoottuu kun hin jedhamu. Mana elementary schoolitti ijoolleen akkanatti inaasoftu. Daa'imni ennaa taphattu seeraa feera baafattee taphatti. Kubbaallee ennaa taphannu gorooraas irratti tufnee harka keenya rukunnee garamitti akka dura taphachuun irra jiru gooliis akkamitti akka galchuun irra jiru taphanna dur daa'ima taane. Jarri kun kanallee gochaan jiran. Kanaaf consensus biyya sana keessatti ijaaruu kan borcee fi balleesse cause and effect otoo fuutee ilaalte everything they caused has an effect. Waan isaan godhan hundi wanti isaan raawwatan hundi effectiin inni fide ilaala. Hiriira baa namni. Amma kanaaf maalinni hiriira akka durii sanatti wal qabatanii Oromiyaa guutuutti bahuutu hafe malee iddoo hundatti hin bahu. Dheengadda Gincitti bahaa turan, Harambootti bahaa turan, Jimmatti hin bahame, Hararitti hin bahame bahaa fi kibbaa fi lixatti akkamatti bahamaa jidda jarri kun aangootti dhufan.
Kanaafi rakkoon wanniidha gosootaa fi Amaaraaf Oromoo jidduutti konsensasii ijaaranii gara tokkotti fidanii dirree bal'isanii namni ajandaansaa wal fakkaatu akka walitti baqu dirree sana banuu dhiisiiti. Orma isaaniitii wanti isaan hojjetan deebisee faallaa silaa waan hin hojjenna jedhan sana ta'ee jira. Kana rakkoon. Galatooma mee Mattiiqaa jirra. Amma interview General Kamal Galchuu dhageessanii raattanii akkamitti mootummaan PDO maal gochaa akka ture ofii isaanii ajajaan egaa xalayaadhaanii baankii saamsisaa turanii Gujiittis Booranattis Wallaggattis uummata Oromoo kan fichisiisaa turan isaanuma ajajaanii jedhe. Kuni baay'ee shaakii nama godhaa baay'ee liqimsuudhaafuu namatti ulfaata mootummaa si bulchuu akkas gochuunsaa kan akkamitti ilaaltu innoo maaliif amma yoonaa dhokse? Ana gaafatte moo isa? Isumarraan jalqaba. Eenyu? Rundaasa. Hayyee maaliif amma innaa sana callisee amma gadi bahee dubbatee isa jedhuufi deebi'atuun beekta. Namni keenya aadaa numti maa'inni Dr. Ibsaan obboleessa kooti, fira kooti, hiriyaa kooti waliin jechaa tureetu gaafa walitti aaree eessa baasattan isa beeka jedha. Nama gadhee sana jedha. Suni amaluma keenya. Malee otoo nama dhugaa dubbachuudhaaf uumamee innumti durumayyuu wanti kun sirrii miti jedheetu aangoosaa ofuma gadhiisaa ture jechaadha isa hin goone. Aareetu kana dubbatee jechuudha. Kan biraa waboonii nuti sumuni tokkoyyuu hin fudhannee ennaa nuti naannoo sana qabannee bulchaa turree baankii hunda eegaa turree jedhanii dubbachaa jiran. Namni naannoo akkumatti dubbachaa ture. Kana OPDO'n of keessaa maafiyaa akka qabu nama ajjeesu amma mucaa weellisaa dhiyoo kana kan xiyyitiin ajjeese nama OPDO'ti. Qabameera. Ilaali nama biraa miti kan ajjeese Amaarayyuu miti. Wanni sabotaajiin OPDO'n keessa isaatti gochaa jiru isuma Dr. Abiyyi fa irratti boombii darbataniituma kaasaati amma ammaatti waan jiru yoo ilaaltan namtichi Dr. Abiyyi irratti boombii darbate jedhame Oromoodha. Warri wajjin qabame namni 8 Oromoodha. As deebi'aati ennaa Karrayyuun Amaarri weerarte 2-3 deebitee weerartu OPDO waan jennu biyya isaan bulchan. Isa koyyefachee dhiisaabe. Isa Finfinnee dhiisaabe. Isa ijoolleen duriyyeen kaatee nutu biyya bulcha jettu dhiisa. Jarri yookiin beekaadhuma kana godhu yookiin immoo gooftaa malee yoo gooftaa qabaachuu baatan of bulchuu slave mentalitiin jira miti. Akka addeen koyyee mana keenya turte dargiin lafa kennee fi deemi jennaan ani garbittiinuma muttaalibsaati jettee didde mana keenyatti hafte. Jarri kun wayyaaneen gooftaa ta'uurraa buunaan Amaara immoo gooftaa barbaadachuutti garagalan. Kanaaf walumaa galatti inni Jeneraal Kamal Galchuu waan inni jedhe isarraa dhaga'uun nurra hin jiru. Ragaan durumayyuu hin jira. Maaliin attamitti nama ragaa dhugaa dubbatu ta'ee har'as akka fakkii tokkotti wanti kaafnu hin jiru. Exceptionally nama exceptional ta'ee miti namni kun. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf naannoo sana bakkee baankiin saamameera jedhame sana ummanni dubbachaa ture afaan baase waboonis dubbachaa ture sumuni tokko hin fudhanne yoo barbaadanii fudhachuu danda'u turan ummanni immoo hin jaalata. Haa ta'uti amma walumaa galatti daandiin isaan deeman isuma mangistuun ittiin deeme sana otoo Kamaal Galchuus ta'ee otoo Galaasaas ta'ee argine jira kan amma konservaatiif Oromoo nutti fakkaachaa turani Galaasaa obbo Ibsaa isaanis galanii aangoodhuma akka barbaadan argitu. Otoo silaa amma Abiyyii fi Lammaanfaa bakkee sana jara kanaa dhiisanii jarri kun immoo maal godhu iyyuu si sodaachisa ol faana. Kanaaf nama hin qabnu jedhetan yaada. Inni Oromoon akkanatti keessi isaa bukaa'ee sobaa fi akka maafiyaatti bulu bira darbitee immoo kan Amaaraan naa laaltu immoo ijoolluma kolkollee daandiidha kaatee waan barbaadde dubbattu malee namni achi keessaa immoo hin jiru namni mataa qabu waan biyyaa waan uummataa. Uummata hunda jechuudha gaamannaa uummata jennu impaayeruma sana keessa uummata jiru akka uummataatti ilaalee walqixxummaa isaa mirga isaa gentle karaa ta'e tokkoon karaa gaarummaa fi jaalalaan qabachuu danda'u jira natti hin fakkaatu. Isaan kun garuu kufaatii isaanii jarjarsaa jiru.
walumaa galatti Jeneraal Kamaal Galchuun ijaa dubbateef waanni amma dubbatame inni jedhe sun believable amanamaa ta'uun irra hin jiraatu jedhan. At least keessa ni beeka. Dr. Tafari. Anil akkasitti allaala ibsaayi. Inni durii dubbatamaa turee fi inni amma from the horse's mouth jedhamu kuni garaagara jechuun namni authority qabu tokko namni kana keessa beeku tokko yoo dubbatu yoo ifa baasu waan suni kan duri yooma jedhanillee hamiidhaa hin mirkanoofnee karaan itti mirkaneeffatamu hin jiru jedhamu isaanii amma waan mirkaneeffatteedha. Isa caala ergaa nutti himu jira anaafi amma gatii Jeneraal Kamaal Galchuu dubbatee fotoon ta'ini ergaa nutti himu jira. Ergaan nutti himu kuni araara ODPaa jennu mootummaa Itoophiyaas haa jennuu fi abaa'oo kana qaamni hin jaalanne duruma jalqabee jira. Hunduma caala immoo Oromoon akka nagaan arganne akka tasgabbiin arganne qaamni hojii koo jedhee hojjechaa ture jira. Qaama hojii koo jedhee hojjechaa ture kanatu karaa akka kootti akka yaada kootti qaama kanatu Oromiyaa keessatti namoota adda addaatti fayyadamee namoonni kun wajjira dhaabaa keessa jiraachuu danda'u, daldalaa ta'uu danda'u, nageenya mootummaa keessa. Qaamni kun kamidha jedhu? Qaama kana adda baafachuuf nama rakkisa garuu most probably shakkiin koo qaama kana kan geggeessus kan bajastaas waan hunda godhu warra wayyaanee keessattuyyuu Geetachoo Asaffaati jedheetiin yaada. Shakkii koo. Geetachoo Asaffaa akkamitti OPDO irraa xalaa barreessisiisee baankiin akka saamamu goosise? Kana taanaan TPLF'n hin buune jechaadha. Iddoo sanatti ka. No, feerii ta'uun nurra jira. Feerii ta'uun nurra jira. Feerii ta'uun nurra jira. Oromoo ajjeeseera. Uummata Itoophiyaa sun rakkiseera. Garuu amma aangoorra hin jiru bu'aniiru bakka barbadaa'aniiru jedhamee nutti himamaa jira. Eega akkas ta'anii akkamitti mootummaa aangoo qabatee jiru sun xalaa barreessisiiseeti baankii uummata Oromoo ajjeesisee uummata Oromoo mana hidhaatti rakkisiisee deebisee immoo abaa'uudha jedha. Akka duwwaa miti amma dhiyoo kana gadda dhiyoo kana asitti hoggaa karaa wallootti uummanni Oromoo haqee maqaa Amaara Biiraawii Niqinnaaqee jedhamuun rukutamee jedhanii mootummaan jeneraalii I think Geetachoo Guddinaan natti fakkaata. Akkas jedhee hoggaa dubbatu mootummaan gadi bahee federaaliis haa ta'u Oromiyaa keessa abaluudha kuni jedhaniin dubbanne. Mootummaan naannoo Amaaraa garuu isayyuu itti gaafatamaa naannoo Dabra Birhaan kan jedhamu ofii koon dhagaye. Kana kan godhe waraana abaa'ootii jedhee gadi dubbate. Isa booddeedha jeneraalichi gadi bahee akkasumaan abaloo bal'anii dubbachuun hin barbaachisu. Kan godhe mootummaadhuma hin jedhe. Kuni otoo jiru mootummaan akkana homaa gochaa jiru uummata Oromootii fi TPLF komachuun yeroo ammaa kana maaf barbaachise? Mootummaa kan afachuu mootummaa kan koman iddoo kanatti laafina isaatiif duraan dursee of qulqulleessuu namoota akkasii kana of keessaa baasuu dadhabuu lammaffaa namoota wanta kana duubaa geggeessuu danda'an akkuma amma jennu kana wanta kana geggeessuu ni danda'an warra jedhamu kana seeratti dhiyeessuu to'achuu dadhabuun isaa akka laafina mootummaatti kan ilaallu. Gama biraatiin garuu namoonni kun dhuguma kana gochuu ni danda'u kan jettuu fi dandeettii sana gochuu ni danda'u. Tokko ijaarama qabu. Duraan dursee otoo warri kun ofiin ijaariin waliin ijaariin isaan dursanii ijaaraniiru, bajjeta ramadaniiru, maallaqni immoo achi keessatti gooftaadha abbaa barbaade karaa barbaadeen bitaa. Kana waan ta'eef namoonni ijaaraman maallaqa fudhatanii waan kanatti hojjetu jechuudha. Fakkeenya siifaa kennu yeroo Dr. Abiy irratti boombii darbatanii wanta kana kan namni raawwachiise eenyudha? Namticha Tasfaayee Urgee jedhamu saniimi. Tasfaayee Urgee jechuun waajjira basaastota san keessatti nama sadaffaadha. Nama lamaan isaa ol jiran inni tokko namichuma
Geetachoo Asaffaa jedhan kana ittaanee Hayila Sillaasee immoo Gabra Sillaasee jedhanii booddarra kan biraa bakka buusan sanaadha. So namni kuni waan sana gan raawwate waan biraatii natti hin fakkaatu maallaqa hedduu akka kennaniif miliyeenan maallaqa lakkaa'amu erga kennaniifiin booda wanti kuni Oromoon hoo raawwate gaariidha. Maaliif ofirraa daayivert gochuudha. Yeroo san hundumtuu iyyuu wayyaanee bira darbee iyyuu jibba uummata Tigraay irratti waan gabbifachaa dhufanii fi waan kana ofirraa dabsuudha jecha Oromoo bitanii itti fayyadaman. Ammas durumaa wanti jechaa turre Oromoo yeroo baay'ee kan isaan bitanii Oromoo ittiin basaasaa turan. Oromoo afaan Oromoo waan Oromoon godhu guutuu akka itti man kan gochaa turan Oromoodhuma dubbachaa turre dhimma kanarratti jechuudha. Ammallee caasaa kanatu hin cabini. Fakkeenyaaf Facebook irratti waanuma deemu jiru maqaa Oromoo fakkeenyaaf tokko akka nama abaa'oo deeggaruu godhaniiti nama 300 gurmeessu. Asiin immoo nama odeeffaa deeggaruu godhaniiti nama 300 gurmeessu. Asiin immoo nama abiin deeggaruu godhanii nama 300 gurmeessu. Sana booda jarri kun hojii biraan qabanii soba oomishu guyyaa guutuu soba oomishanii walii share godhu. Walii dabarsu. Sana booda uummanni kana dhagayeeti kan jeequmsa guddaa jeequmsa hin jirre keessa galaa jiru. Kana waan ta'eefi duraan dursee anaaf mootummaan nama naamusa gaarii qabu, nama jaalala uummataa qabu, nama uummanni itti amane isa sanaadha iddoo hundumaayyuu qabsiisuu kan qabu. Ummanni otoo itti namanin ummanni ragaagaa otoo hirraa qabu aangoo irratti yeroo dabalanii jira. Fakkeenyaaf Alamuu Simee Dr. Alamuu Simee fudhachuu dandeessa. Namni kun gaarii ta'uu danda'a. Waan inni balleessaa isaan beeknu. Garuu ummatichi baay'inaan qeeqa. Eega ummanni gooftaa ta'ee ummanni hin feene ta'ee nama kana aangorraa kaasuudha. Homaa waan kun eenyu falaasama yookiin foormulaa niikularii nama hin barbaachisu. Fedhii uummataa sana guutuun barbaachisaadha jechuudha. Iddoo kanatti jechuudha. Kanaafi ammallee taanan diinni. Fedhii uummataa akkoo namni hiriira baay'ee hin jiru. Namni feesbuukii akkuma ati amma jette sun gurmaa'anii nam tokko irratti ka'uu ni danda'ama feesbuukiin. Ani abalu waan gaarii hojjete hin jedhu. Jeen hojjennes hin jedhu garuu ololli akkasii jiraachuu ni danda'a. Mee amma Dr. Hundaasaati. Carraa naa kenni ka. Yookiin booddee naa kenni ta'a. Sittan deebi'a Dr. Hundaasa. Waan an jechuuf deemaa ture wanti middee wal xaxaa ta'etu jira. Tokkoffaa attamitti waan kana how do you measure it? Maaltu maal akka ta'e daataan nuti qabnu, information nuti qabnu baay'een isaa assumptionidha. Jira miti waan qabatamaa ta'ee miti. So dubbiidhuma walitti hineetuyyuu akkas ta'uu mala jenna. Garuu waan ifa ta'an tokko achuma keessa hin jiru. Fakkeenyaaf indikeetarii tokko akka indikeetariitti kan fudhachuu jira miti ani fudhadhu tokko operational biyya sana akka operationii tokkotti if you take it as a corporation operationii biyya sanaa eenyutu abbooma yoo jenne qulqullumatti kan arginu namni muree maal godhee kaasee hidhee achi baasuu danda'u nama sodaatin onni jechuu danda'u Abiyyidha. Abiyyi akkuma argitan iddoo tokko kaasee tokko achi akka kaa'aa jiru Amaarotas, Tigrootas isa kaan diploomaa wayii kennee fi waraqata kennee fi gaggeessaa akka jiru Oromootas asifachi torbaniinis ji'aanis kan naannessaa jiru hin argitu. Warqana dhumayyuu dabalatee jechaadha. Warqana gabayyoo faayyuu dabalatee achi kaaseera. Hojii argatee jechuu dandeenya garuu achi deemeera namichi sun iddoo guddaarraa ka'e lammaasee arginu hin argine. So operationally he is in control. To'achaa jira jecha. Okay. Ennaa dedeebi'ee lalaafuu fi Itoophiyaa kana faarsummoo maal achirraa hubannaa national election waan jedhan tokko biyya filannoo gara funduraa dhufutti nan filamaa kan jedhu sanaan
he has to appease everyone. Gammachiisuudha. Kan biraa iddoo waa'ee Tigree Asaffaa fa'aa wajjin hojjechuu harka lafa jalaatiin namni kun intelligensii keessa ture. Lamaanis Abiyyis intelligence naan jedhu basaastuu turan. So odeeffannoo qabaa jechaadha. Odeeffannoon inni qabu maaliin kan isaan sodaatan cultural autonomy, cultural dominance kan harkaa qabu horii wajjiniin, networkii wajjiniin Amaaraa itti aanee Tigreedha jechaadha. Suni maal kennee fi idea isaaf kenne maanni minority veto, minoritiin wanti jettu hundumtu veto akka qabaattu. Minoritiin akka waan humna qabdu itti hubatu jechaadha. Tigreenis Amaarris. So Eertiraa dhaqanii, Somaalee dhaqanii, Jibuutii dhaqanii, Sudaan dhaqanii nama walitti araarsuuf ofitti firoomfachuuf tattaaffiin sun egaa to win the national election. And yet Abiy is in control jennaga. Abiy empire Ethiopia bira darbee hollaa Kenya dabalate, he's dealing with everything. Operationally he is in control. So indicatorin Somali, he's caving in. Ammaga to measure the whole event indicatorota baay'ee kan qabnu haa jennullee malee fedhiin inni gara fuulduraatti waggaa 5 filamuudhaaf qabu sun naanna'ee immoo humna inni har'a qabu sun nama sii kaasee achi kaa'uudhaaf tattaafachuun fi dandeettiin inni guutummaatti aangoon inni qabu sun maal argisiisa jara sanaaf veto powerii kennee afaan Oromoo awwaaluun waa'ee Finfinnee awwaaluun haabultu dubbii waggaa 5f akkan darbu waan jedhu ta'eef walumaa galatti harki 99 balleessaan Abiyyuu marqa jira jechaadha. Galatooma Tafarii itti fixannee jiraate. Anaa fi yaaddoon akkuma jedheeyyuu amma bifa haaraan keessattuyyuu erga Obbo Shimallis Haasufee ajennu Shimallis dhufuu otoo hin ta'in natti fakkaata murtiin Adawaawii dheengaddaa kuni sabboonummaa Oromoo kana laaffisu. Sabboonummaan walumaa galatti aan Oromoos haa ta'u aan Amaaraa laaffachuu kan qaba kan jedhu kana waan murteessanii dhufan natti fakkaata. Kanaaf amma fakkeenyaaf irra deddeebi'ee jedheera. Walitti dhufeenyi Oromoof Amaaraa akka ummataatti cimuu qaba. Akka ummataatti karaa adda addaatiin kana gabbisuun barbaachisaadha. Garuu expense yookiin kan seenaa Oromoo balleesse yookiin tureesse waan hin jirre fidee ta'uun qabu. Hunduma caala kaleessa immoo wanti godhanii wanta akka ijaatti ilaallu gadaa jechuudha. Gumii abbootii gadaa 2014 ijaarame kaleessa diiguudhaan namoota haaraa achi keessatti filataniiru. Duraan dursee caffeen gumii gadaa hin waamamne namoota qubaan lakkaa'aman biiroon aadaaf turizimii waamuudhaan asallaatti walitti qabuudhaan abbootii gadaa asii mattuutti qorannoon Oromoo irratti geggeeffama jedhamanii abbootiin gadaa hedduun otoo achi jiranuu namoota isaan qubaan ofii isaaniitti barbaadan waamanii achitti walitti qabanii gumii abbootii kana diiganii kan ofii barbaadanii bakka buusuun kuni sirrii natti hin fakkaatu. Inni guddaan egaa haaloo tokko ABO fi mootummaa walitti araarsitanii jirtu. Lammaffaa immoo yeroo darbeesii warra summii nyaachifaman sana summii nyaachifaman jettanii dubbattanii otoon qulqulleeffatanii mootummaa maqaa balleessaa hartuu jedhanii dhugaa nama warra dhugaa alangeedha jennee dhugaa dubbanna gadaa jennee dhugaa dubbanna jedhu sana haalanii nama biraa bakka kaa'anii jiru. Kuni maal nutti agarsiisaa karaa egaa kanas sababni isaan kaasan gumii abbootii gadaa amma geggeessan kana ABO'tu ergachaara namoota dhuunfatu ergachaara akkasii waan sababni isaan kaasanii kuni sirrii miti mootummaan hatattamaan harka keessaa haa baafatu waan kana. Abbaa barbaade muuduu abbaa barbaade kaasuu kan mirga qabu gumiidha. Gumiin sun immoo
definite time qaba. Definite time kana abbaa gadaa callisanii hin filatan hin buqqisu. Kan buqqisan immoo yoo ragaa gahaa irratti argatanidha. Ragaa gahaa balleessaa hamaa irratti argatanii jennaan abbaa gadaa buqqisaniiti abbaa gadaa biraatiin bakka buusu. Yoo suni ta'uu baatee buqqisiin hafee rakkoon qaama lama jidduutti uumame abbaa muudatti kennama aangoon. Kanaaf gadaarraayyuu deebisanii barachuu qabu. Ani waan kuni waan gaarii natti hin fakkaatu. Mootummaan kun dhumarratti ciccarraan isinii kenna isarratti amma rakkoon baay'een nama sodaachisu gara baay'ee nama sodaachisutti deemaa jirra. Amma feesaa ta'u lammaanfaa amma Dr. Hundaasaanitti baay'ee gaariidha achi ka'uusaa jedhe malee yeroo fincilli diddaa gabrummaa socho'ee jiru sun warra afaaniin illee haa ta'u gadi ba'anii warra dubbatan keessaa tokko akkasumas Xaayibaan kantiibaa Shaashamannee turte waggaa wayyaaniin nama qabdeeyitu sun afaan gadi baatee warra dubbattedha. Isaan lamaaniin si'a tokko iddoo tokko kaasuun waan gaarii natti hin fakkaanne hojjetanis hin hojjetiinis kana ani yaada kooti. Kanarratti isin amma dhumarratti Dr. Hundaasaa sirraan calqabaa maal ta'uutu irra jira kana booddee ergaan uummata Oromootii qabdanis kaasumaan ergaan ani qabusma duriiti waan haaraan hin jiru hamma Oromoon lolatee qeesaatti ofiisaatii abboomee abbaa biyyummaasaa OPDO irraa namooti akka Addisuufaa walumaa galatti namooti amma fuulletti arginu maqaa Oromootiin dubbatanii nama gowwoomsuudhaan tattaafatan kana nu ga'e jechuu danda'utu irra jira. Maal godhaa akkuma kanaan dura caasaa isaanii tumee ari'ee biyya ofiitii ari'ee obbilisoomsutu irra jiraata. Qawweeyyuun barbaachisu dhugaa dubbachuudhaaf. Naftanyaas argitaniittu. Uummanni Walloo guyyaa lama keessatti ofirraa dhoowwe. Oromoon achuma cinaa isaanii taa'ee mechanized army ofirraa dhoowweera. Karaa karrayyuus akkootti ofirraa ari'eera. Inni waltajjii Oromoo jiru lixa isaa jiraatu Jimma yookiin iddoo biraa bahaaf kaabaaf kibba baha Oromiyaa ofirraa dhoowwuu danda'a. Amma yeroodhaaf horiin warri fudhates horiin sunis harkaa dhumteetti. Warri mana bunaa bananiif mana korombullaa ani amnan beekan botti ijoollee mana korombullaa bananiif harrayyuu isaan kazaaranii namnutti hin naqu. Ji'a ja'a keessatti horiin xinnoon isaan ittiin nama bittimsan sun laamsha'ee jira. Kanaaf Oromoon gowwoomuun irra hin jiraatu. Dhiigeera. Gaaf tokkotti ijoollee 67 moo 78tu iyyuu ajjeefame magaalaan bootti bara 2014. Gudaritti sukkaara buufattan jedhaniitu ijoollee 11 xiyyiitiidhaan ajjeesan. Shaashamannee ajjee isa bahaa immoo dhiisaa. Idduma bara 1991 kaasee uummanni bahaa akkuma jirutti ajjeefamaa jira. So amma wanti kana hunda du'ee, kana hunda qalamee, kana hunda reebamee bu'aan inni argate. Namooti akka Addisuufaa, namooti akka Taayyeefaa, namooti Minilik Faarsan, namooti aannolee fi harma muraa, aannolee fi harka muraa, aannolee dhumaatii tuulamaa kana wal faana haaluudhaan tattaafatanii tasfaayeetu seenaa isinii barreesse jettee naftanyaan dubbattu sana akka seenaatti fudhatanii isa hunda disrigaard godhanii isa kanaan dura siidaadhuma ijaarame illee maaliif ijaarame? Inni harma muree siidaan isaa Finfinnee irra dhaabbatee otoo jiru inni harma murame immoo kun Arsiitti maaliif dhaabbate jedhanii nutti wacan Oromoon naga'e lammata namni nun gowwoomsu ofii keenyaa filannee abbaa barbaanne of fuuldura keenya jedhee dubbachuu fi qeesaarratti ka'ee of bilisoomsuutu irra jira. Guyyaan isaa har'aa naftanyaanis itti gaadaa jirti. Haa ta'uti immoo haa ta'u Oromoon. So there is no plausible alternative. Filannoon biraa tokko hin jiru. Tokkitti hin jirtu qabsoodha. Qabsoodhaan jira kana aangoo irratti ol fidaniiru. Ofii Oromoon aangoo abbaa aangoo ta'utu irra jiran jedhan karaa. Galatoomi, Dr. Tafari. Kan koos gabaabduudha. Duraan dursee uummanni Oromoo karaa nagaan waan barbaadu sana fedhiisaa
gaafiisaa hunduma caala immoo interest yookiin fedhiisaa guuttachuudhaa fi qabsoo karaa nagaa gaggeeffachuu qaba. Wanta barbaade san otoo hin argatin uummanni Oromoo dhaabachuu hin qabu. Lammaffaa dhaabni Oromoo bakka bu'an dhaaba kana, dhaaba siyaasaa kana, dhaaba siyaasaa sanii yeroo jennuu miti. Yeroo tokko taanee akka nama tokkotti yaadnee akka nama tokkotti harka wal qabannee tarkaanfannuudha. Kanaafiyyuu ilaalcha garaagaraa ilaalcha ati akkasitti ilaaltaa akkanatti ilaaltaa kana dhiisnee wajjin fedhii uummata keenyaa kana guutuudhaaf socho'uu qabna. Qabsoo kanas geggeessuu qabna. Qabsoo kanas utubuu qabna jedheetiin yaada. Gama biraatiin gadaan akkuma durii akka falaasama gadaatti akka falaasama ganama uummata Oromoo sanitti ammallee deebi'ee uummata kana tajaajiluu qaba. Atattamaan abbootii gadaa imaanan itti kennadha. Keessattuu abbootii gadaa Gujii, abbootii gadaa Booranaa, abbootii gadaa iddoo hundumaayyuu Maccan jennu, Tuulaman jennu, Arsiin jennu, Ituu Humbaana, Wallo jennu hundumatti imaanaa kennannaa. Gumiin suni dafee hatattamaan walitti qabamee gumiin sun dhimma kanarratti qoratee achiin booda murtee tokkorra gahuu qaba. Sababiinis abbootiin gadaa akkamitti akka buqqaan, abbaa gadaa akkamitti akka buqqisanii, abbaa gadaa immoo akkamitti nama biraatiin bakka akka buusanii isintu beekaa. Kanaaf xumuratti godhaa. Akka dura 2014 gaafa ijaaramu 2022tti dhuma jedhameeti waggaa 8 kennama jedheeti. Kan ammaa immoo maalidha inni? Kan jidduutti dhufu kan buqqisuudhaaf iyyuu dhugaadha. Jidduutti waggaa 4 yeroo ta'u ni jira. Keessattuu iyyuu Booranarraa kan fudhannu gumii gaayyoo, kora gumii gaayyoo haala saniin kan adeemamu jira. Isaadha moo badii guddaa tokkotu argameeti moo? Kana hundumaayyuu uummataaf beeksisa. Isinis uummata bakka buutanii kanuman jechuu barbaada. Galatooma. Galatooma. Daawwattoota keenya keessummaan koo har'aa Dr. Tafarii Nugusee fi Dr. Rundaasaa Sheeteetii fi nu hordofaa sheerii nu godhaa, fooloo nu godhaa. ONNs gargaara. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u, halkan gaarii, guyyaa gaarii iddoo jirtanitti isinis halkan gaarii isiniif haa ta'u asitti. Baay'ee galatoomi Dr. Ibsaa. Baay'ee hedduu galatoomi.